intalti Saamiriyaan najisni tun dargaggeeyyii Yerusaalem hunda balleessitee jirti. Sirrii jirta gurbaa. Intalti tun dhagaantumamtee ajjeefamuu qabdi. Intalti tun ajjeefamuu qabdi. Yaa intaloo ati dilooytuudha hamtuu gootee jirta. Dhagaan ajjeefamuu qabdi. Garuu barakka kun haqaa miti. Beekaa ani waniin hin balleesse takka illee hin jiru. Ani qulqulluudha. Ati dilii takka hundee leeni ayyee. Duba ati yoon dalagin anaa waan kana dalage. Yaa bada gumnitti. Ati ilaal ajjeefamuudha qabda. Obsa. Obsa waa xiqqoo. Yaa jeeyinoota rabbi. Mee isin ragaanii baatanii akka intalti tun gumnaa taate. Kunoo ana arke. Isin dilooytuudha anaa ija kiyyaan arke. Dhagaantumamtee ajjeefamuu qabdi. Garuu ani waniin hin gore takka illee hin jiru naa mana. Akka yaada keetiitti firriisiyyoonnii fi suduukiyyoonni wanni ja'a kun kijiba ati dhugaa dubbachuu jira hayyee. Ragaa isaan bahanii jiranii kanaafuu ajjeefamuu qabda. Gamana. Ajjeesa yaa amma ajjeefamuu qabdi dhagaan cafaka ajjeesa. Yaa obbaleeyyan intala gumnaa tana dafaati ajjeesa. Intalti tun dilooytuudha dhagaan ajjeesaa garaa laafinaaf. Yeroo hannoo fi ni barbaachisu dafa ajjeesaa haa. Dafaati murtii rabbii hojiirratti oolcha. Dhagaantuma. Intalti tun balaa guddoo biyya kana keessa facaasu jirti. Mee guuta koobsaa. Obboleewwan mee guuta akka tasgabbaawa. Laalaa kun Ciisaan dhufee jira. Intala tana irratti Ciisaan akka murteessu isaaf dhiifna. Sirrii jirta. Ciisaan kun khabiirootti irrallee shari'aa Muusaa anaa beekanamna rabeeku biyya kana keessa jiru jaa. Yoo akkis hundugaa ta'e shari'aa Muusaatiin murteessuu qaba. Intalti tun ammaan tana ajjeefamuu qabdi. Ajjeefamuu qabdi sirrii jirta. Yaa gabroota rabbii maalee ku jirtan dafaa murtii hojiirra oolchaa haa. Intala tana maa fuula keessa hidhanii mee dafaa ajjeesa. Laalaa intalti tun kijibduudha. Waan isin jettuun dhaga'ina dafaa ajjeesa. Waa xiqqoo obsa. Yaa gurbaa Mariyama. Intaloon tun laal dilooytuudha. Dhagaantumamtee ajjeefamuu qabdi. Mee amma maal godhuu qabna nuuf himi. Intala najisa Saamirii irraa dhufte tanatti. Garuu ani qulqulluudha. Qulqulluudha. Osiyaa bada kijibdu. Ani Saamirii yaada. Ani illaa arma waniin hin dhufeef jaarsa kiyya barbaadaa fi na amani. Kijibeesiiti. Maal jette yaa bada kijibdu? Kijibeesiiti. Ajjeefamuu qabdi. Kijibeesiiti. Ajjeefamuu qabdi. Yaa kijibdu adabamuu qabda. Namni si amanu hin jiru. Isin keessa eenyuun ragaa bahaa akka intalti tun zinaa goote. Kunoo anaan ragaa baha. Ani ija kiyyaanin harkee isii zinaa godhu jiru. Anis harkeetiin jira. Abaarsi rabbii isinirraa jiraatu yaa abaaramtoota. Anilleen harkeetiin jira. Tokko maaliif waan intala tana dhagaantumni ajjeesuu qabna. Dubbiin akkas. Sirrii jirtan ajjeefamuu qabdi intalti tun. Akkasi. intalti tun ajjeefamuu qabdi. Sirrii jirta. Hanga lubbuun irraa baatu dhagaantuma ajjeesa. Dafaa. Yaa ummataan dhagaya murtii rabbii intala tana irratti hojiirra oolchuu qabna. Yoo ati shari'aa Muusaa hojiirra oolchuu dhufte. Haa kun amma hojiirra oolchuu qabda shari'aa Muusaa. Shari'aatti murtiin isii maali? Mee beeytanii akkam akka ta'u. Akkam akka ta'u fuulli nama ragaa cubbuu bahu. Ni beeytanii mee yaa ummatana. Kota Dawiti tana keessatti ilaala. Namni isin keessaa dilii takka hin qabne dhagaan dhawaa ajjeesa.
مالي لكي أكيسون توهم كم أكم تيجي قربان؟ هاي تاكم تي قربان Sama larkee akkana dhoota. sama larkee kana baraga أكيس خو مالي لكي مالي انتو أكم تيجي قربان؟ هاي Sama larkee akkana dhoota. هاي تاكم تي قربان أجايبا يا انتلو مي وري رغاسي ربه سياجيسو برباديسو dhugaan ati nabiyyi rahmataati garaa laafuu fi barakaan hundinuu si bira jira hundi isaanii baafatanii jiran amriin tiyya amma harka kan kee jira maqaan rabbii waan isaan hin malle irraa qulqulluudha ka'ii deemi nagaan karaa bakkatti deemtuu deemi garuu yeroo lamada waan akkanaa hin dalagin akkaan saamiriyyoota irra murteessuuf rabbiin nan ergine garuu ummata jallaa fi ummata dogongoraa akkaan najaa baasuuf ni ergine amma kayyeetii deemi meenaa hima yoo isin keessaa namni tokko hoolaa 100 haa qabu ta'e hoolaan takka irraa badde mee maal godha namni sun mana isaa dhiisee takkittii badde barbaada hin deemu akka takkittii sun harkatuuf gizee tan badde harkate booda haala tasgabbaawaa ta'een warra kaan keessatti ni daatu haalaan gammadee hin dhiichisu mee naa himaa haayaa ummatana rabbiin ilma namaatirra kan hoolaa jaalatu isiniif fakkaata dhugaan uume rabbii waan kana hunda ilma namaatiif uumee laaffise waan addunyaarra jiru hunda rabbii haalaan garaa laafaa ta'eetiin kakadhaa malaayikaan haalaan gammachuu jajjabdu yeroo ilmi namaa dogongora isaatirraa haala rabbii deebi'u yeroo deebi'uun isaa dhugaa ta'e gabricha suniif ni sabata dhugaa ni sabata yeroo sun jaalala rabbiitii fi rahmanni isaa gabricha sun irratti Janawaa irraa eegalee hanga Borotos irraayis hanga Kafarnaayin ba'aa ulfina keetii kanaan nu ajjeefte yaa gooftaa Roomiloos waggaan tokko dabre eega Ciisaan nabii ta'e eegasiin booda balaa guddaan tokko uumame kan nabii Ciisaan duraan irraa diinniinaa ture isaanii guyyaa tokko karaa deemu jiru gama qaana osoo amnarra jiranii Kafarnaayin gahan
Yerusaalem ge'uudhaaf amna hammam takkaan waafeesi fakkaata. Dura naa'im kana qaxxaamuruu qabna sun booda seenne uumaan nu nafne. Nagayumaan nu haa galchuu qeetana shororkeessitoota jira waan kana nu harkatti hin caccabsini. Yaa jaallee kiyya sababni seefii fudhannee dhufneef kanaafi bar. Laal wanni haalaan yaachisaa ta'ee haalaan nama sodaachisu waa'ee ummata balaa qalatti amanu suni. Laal ummanni sunnati kuffaara je'ee nu yaama. Laal wanni beekuu qabdu hoddoomeenyi malaa yaadee isaan baafachaa oolan nu fixuudhaaf gooftaalee nuti gabbarru kuma saddeettanii olii beeki. Sirrii jirta. Ibiddan nu galchuu barbaadanii bar nu fixanii. Mee wayinsi gaafadhaanaa fi miyaa adeero maaliifii fi sanama kana karaa Yerusaalem fiduun barbaachise galma paantool irraa kan ummanni isa ziyaaru hedduun impaayar roomaan keenya sun keessa jiru armaarra wayyaadha jetteeti. Laal siifin himaa sababni guddaan nuti arma dhufneef gurbaa tokkoon qunnamuu barbaada kan naggaadeen Yahudaa tokko naaf hime waa'ee isaa roomaan keessatti waggaa 2 dura. Ahaa dullacha sihrii godhu Yerusaalem keessatti kajaanii haasawan sun baanta. Dullacha saaxirticha baantaami. Dullacha miti akkaan dhageetti dardara naan jaani. Laal ani isa wajjin wal qunnamuu kiyya kun waan hedduu akkaan adda baafadhu na godhe jeetii yaada waa'ee isa wajjin waan wal qabate. ulfina khaytiin mudhiin qutte yaa gooftaa Roomiloos. Adeero duba karaa dheeraa sun qaxxaamurtee hooni dhufteef gubbaa sun arguudhaaf jetteeti. Eeyyeen. Seenaan waa'ee dhaloota isaa kan haasa'amu sun laal dhugaa yoo ta'e laal wanni beekuu qabdu yeroo sun seenaan waa'ee namoota keenyaa kan haasa'amaa ture sunis akkasitti turuu akka amantiin keenya ja'utti rabbiin keenya Jupiter waggaa 1000 keessaa yeroo takka dubra biyyee filatee fuudha ja'a. Waan akkanaa godhuun aadaa sanama keenyaati. Barsiisaa. Laal Roomaanota. Yaa barsiisaa keenya maaliif dhufanii laarma? Sunuu bar laal sanama qabanii dhufan. Mee naa himi duba akkamitti beeytaati gurbaan sun? Laal akkaan dhageetti namtichi sun waan ajaa'ibaa kana qaba jaan gidiraa ta'uu sihrii hin beekne garuu uummanni akka isa biree walitti qabamuuf waan ajaa'ibaa kana qaba jaan. Laal ani waan kana dallaala Ibraanii tokkotu naa hime. Allah laala achi milladha. Achi bira harkitanii uummata biyya tokko walitti qaban. Nama du'e nama gaggeessu jiru fakkaatan. Laata maalumaa ta'uu jira. Manni dirii kun maaluma jala booyaa kana deemu jira. Reefka jala booyuun aadaa Ibraaniyootaati reefka jala booyaa deemu jiran. Yaa gooytaa keenya. Yaa Rabbii guddaa Ibraaniyootaa nutii fi gurbaa kanaafuu nu araarami. Maatii gurbaa kanaatiifis yaa Rabbii keenya kanni. Obsa bareedaa kanniif. Amiin. Amiin. Abshaaloon folo gurbaan si baanu. Eenyudha? Ciisa Nasrii. Ammaan beekee kunoo isaayyee. Laal gurbaa du'e kana akka kaasu gaafachuu qabna silaahuu godhuu dandeewu bara. Laalaa kunoo Ciisa Naasiriin dhufee jira nabiin biyya kanaa. Yaa Hannaa. Yaa Hannaa gurbaa kiyya naa kaasi jiin kaasuu ni dandeenya. Yoonaan bar dhukkubsataa miti. Inni bar du'ee jira. Ani na amanu namni nama du'e kaasuu danda'u hin jiru. Ciisa ilma Daawud siin khaddaa ilma kiyya naa kaasi.
عيسى المخينا خاسخا وان أجايباتيني ولا فان دفني خنافو وان تهول الله نسچو قبنا تكو فوتو ألفنا نفتي أبارا ما خنا جمنا فدا فابيانوس خبجمان خنيا هاربا فدا نونجين واجيجرا نصدا أتسكم إنساني هاربا فدا يا روميلوس خبجمان عيسى يا علم مريم علي أتي تدلتي وقدرا دامتي أتي سقدرا قدون دابدوخا دكوبا هندرتي أكمو هتو ربي سدنديسي سيجرامتي أني سنكرد يا عيسى أكاتي ربي خينا خدتو فدنا خينا قوت مراد خينا قوتي قربا خيا يونا خنا دوارانا خاسي خراج روتيناس ديبسي خراج روتيناس ديبسي يا ربي خير يا ربي خير لا يكون وان مني كان غودون ربربادو ummanni ku wangodu juruhum beexan ummanni kun aqliin qabuna fakkaata ani waanin akka rabbi ta'etti na yaadan waan sirra barbaadan godhiif yaa ruuhii rabbi garuu bar yaa jibriil hin dhageessu waan ummanni amma na gaafachuu jiru yaa ilma maryama hin sodaatin rabbii guddaan dandayaan dhukkuba hundarratti akka mo'attu si godhee jira bar ammaan tana du'arraa kaasi jaan dhukkubaa miti mee akkamiin na gaafatti akkana ni du'arraa kaasuuf ربين سيدن ديسي سيجر دوار إلي خاصو خيائر جما ربين وان مدرد جدن دياتي واني أتي برباد هندي فإنا خيان سير سهاجي جرا وان انتلون تنسر برباد دقوري يا عيسى فإنا خنكي هاته يا ربي قدادن ديا فإنا خنكي قفا هاته يا ربي غاري وما ينبوين يا انتلو إني هندوني إني لالرف متجرا خايا أملا فخايا بسم الله مقا ربي دجي سمي وميتين خي أما إيه أما أنت أنا خي هاي خاص يقولوا عجائبا بركلوا خاص يجري لالا هاي معلومات جلسة دبت وانا عجائبات إذا متفقوا ومغا إنها معجزة لقد عاد يونا إلى الحياة لقد أحياه رب عيسى لقد وقعت معجزة الله الكبيرة في نايين إنها معجزة كبيرة ماذا ينتظر أهل الجليل واليهودية؟ ماذا تنتظرون؟ لا خلو أتشي لا عيسى خلو زي ميجر لكي ليسا هاتيمو ليسا بوداس ديبون سانولو ميلا دلقان قربا خناكم ربي لغان ربي نجد تمولتي جرى يوخان المساء هل أنت أعمى؟ أي رب؟ أي تجل؟ إنه نبي الله وانا كنا نتيني بينا إسين يهودان وانا كنا ترى والله لا يا دافنا لي بخلال ربين المنامات هندبتو
inuma rabbiin ilma namaa wajjin hin haasa'uu qaama isaaniitis hin dubbisu. Kanaafuu sadarkaa isaa maltuun isa kana yaada. Laalaa inni rabbii dandayaadha. Inni hullaal rabbii gabbaramuu haqa godhatu. Kanaafuu isaaf namayyuu adda lafa kaayee sagaduu qaba. Maal taatan? Maaliif fi ilaa amma naa'im turtan? Waa tokko du'aa kaafame. Eenyu kaas? Ilma rabbii tokko maqaan Ciisaa. Yaa warra Yerusaalem warra biyya kana dhugaan Ciisaan du'arraa kaasee jira gurbaa tokko. Kanaafuu beekaa Ciisaa kun rabbii guddaadha. Isiniitiin irra deebi'a inni rabbii guddaadha. Waaniin ja'uun amanaa dhugaa kiyya. Laalaa isin Yahudaan hojii akkanaa hellee seetan sila namni akkanaa Roomaan keessatti as bahe laal silaa rabbi godhataniiti geebaranii gabbaranii footoo isaa seennaa magaalaa hunda dura dhaaban. Usmee ati guuta kaanaatu himaafi. Yaa ummatana kunoo ani ija kiyyaanin arke gizee Ciisaan du'aa kaase. Ana qofaa miti nama hedduutu arke gizee naa'imitti waan kana godhu. Laalaa namichi kun yoo ka rabbiin tahin tahellee namichi kun ilma rabbiiti. Eessa bakkattiin akkasitti godhe sun? Naa'imitti bakka naa'im jaamtutti. Ummanni kun waan jiru ni dhageessaa miti yaa balabaas. Kunoo laal dhagayi Ciisaan Naasiriin nabii rabbiitii miti juu jiran. Ilma rabbiiti juu jiran. Biyyuma teenya tana keessatti waan tanaa oliitu juu jiran. Ani isaanii juun dhagahe Ciisaan Naasiriin rabbii guddaadha ja'u jiran. Haya ammaan tana mee maal jetta? Haya gaamee kunoo maaluma godhu teessa. Yaa namana dubbadhu haa. Ajaja kee eegu jirra. Kanaafuu ajjeefamuu qaban. Namni jallaan jecha jallaa kana ja'u hundi dhiigni isaa bilaash. Ummata amantii bee hunda ajjeesaa. Kaafira takka hambisinaati ajjeesaa. Garuu yaa balabaas keenya qaceellotti itti yaaddee jirta. Garuu yaa balabaas ashkarootiin Roomaanis yoo ummata keenya nurraa fixe hoo yoo ummanni keenya dhume hoo waan kana qaceellotti itti yaaddee jirta. Wanni beekuu qabdu Roomaanonni inuma ummata Yahudaa hunda fixuu hin dandeenye. Waan ummata keenya godhan nuti irraa gafala. Garuu waan dila kana keessa seenuun maaliif ifi barbaachise? Laal Jeneraal Pilaatos akkuma nuti Ibraaniyyoonii walitti buunee wal fixnu barbaada. Kanaafuu har'aan booda dhaga'i. Lubbuun sirraa baasa laal har'aan booda waa'ee Roomaanii na sodaachisin hayaa. Waan itti gaafatamaan keenya jee hin dhageenye. Kunoo laalaa ammarraa eegalee nama fadhee uumaan taane namni Ciisaan Naasiriin rabbii yookaan ilma rabbiiti juu hundi nun deemaa mardhimaan isaati ala baafna. Yaa warra Yerusaalem oduu gammachiistuun isin harkaa qaba. Ciisaan ilmi rabbii nama du'e tokko kunoo kaasee jira. Naa'imitti nama du'e kunoo kaasee jira. Kunoo ilmi rabbii mul'ate. Ciisaan ilma rabbii ta'uu isaa raggee jira. Ciisaan ilma rabbiiti. Kunoo nama du'e kaasee jira. Bar nama du'e kaasee. Na amana ani ijiti yaanin arke. Yeroo gurbaa sun du'aa kaasu deemaatii barakaa irra barbaaddadha. Ciisaan ilma rabbiiti. Ciisaan ilma rabbiiti. Yaa ummatana Ciisaan ilma rabbiiti. Deemaa barakaa irra barbaaddadha. Michuu kun waan hin taane juu jira. Isa waan juu jiru hin dhageessu. Kunoo arraan tanaas kitaabni biraa dubbaname. Kunoo kitaaba haarayaatu har'a dubbaname. Ciisaan ilma rabbiiti. Fitinaa xiqqoon kan argatte sitti hin fakkaatin. Waan hin juu jiru sii galee. Yaa ummatana na dhagayaa ergaa takkaan qaba. Gurra qalbii qaawun na dhagayaa. Dhugaan rabbiin banii Israa'el kunoo mul'ise rahmata isaa yeroo lammaffaatiif gizee nutiif jee erge ilma isaa filatamaa akka najaa baanuuf. Yaa ummatana kunoo ani isiniiniin ja'a waaniin jiru sirri na dhagayaa. Ani isiniifiin hima akka Ciisaan ilma rabbii tahe akkasi kunoo. Sirritti na dhageeffadha. Ciisaan kunoo ilma rabbiiti. Ciisaan ilma rabbiiti. Aboo dhagayaa Ciisaan ilma rabbiiti. Namichi kun jecha isaatiin isinitti taphachuu jira jalaan dhagayna. Firraa ja'a Ciisaan rabbii guddaadha. Ciisaan ilma rabbiiti. Ciisaan ilma rabbiiti. Waati qolleen qaanfattu. Beekaa laal Ciisaan rabbii miti ilma rabbiiti malee. Waa'ee ani isinii juu sirri na dhageeffadha.
عيسى ربي متي المربي تملي ما أكن جت أما أبوتي أنكو بيخنا أمة خنا رتجرجر سفتشون كمان أما أكجيكم سيخون نور تسقباوف أبو دقا يا عيسى المربي نعم عيسى ندقى يا وري يروسالم سرت ندقى فدا أني إسني دلونا بيتن أني مكان قيا أفرايم أكما أراندورتي إسنيس بيتنتي أني مسكيدة سليمان خيستي برسيسون تري شريعة نبي موسى أمته هدوداف علمي مريم نبي ربيتي أتيولي متي إني نبي ملي وانبراتيمي أمسيخ يخونو أني همانوما واني انتي دونا نفني أتما نجد تمرتيس يا ربي عيسى عيسى المربي أبو دقا يا عيسى المربي وانين جو سري ندقى فدا ندقى عيسى المربي إسن واي عيسى ترى ولا مرة مجرتن أكسته لنا من إسن قصة سرتي سبي خنجرو أنا إسنه مع عيسى النبي متي أماس المربي تيمتي بيخا إني قرو ربي خينيا إني ربي قد أدخك قلبي خينيا خانا خيسا مولتي أوس أكسي مدبين يا بدا خجيبا مالو مكراتس عيسى المربي تسوني أولي متي عيسى المربي عيسى المربي أمني بيا خانا وندي مراتي جرا عيسى ركو هم تخيسا نكيتي في ساتي في نجيان في الرادة ديم من هنا يا ربي ركوتني خيسان وباسي مين هنديم وانت هو الله وان جو جراني دقى سامي يا بلباس وانين سنينجو سرين دقى فدا ندقى إنو مجولي في دلاو هنتوكين أغرو أدام بتنيسا قفتاقيا زيلوتيين هو أكم قونا قمتان جلو سنقيان همبهين قود إسان سينن هند جلسينا قبا إسان إنو مهارك خيساني رانقيان بهون قبان ميناهم ما أفلفتي قمتان سنتي مرتسيني وقاتك وقوتوها أنكاتي جنا ما دروها دخوتوها أنكم من سيران فتو سلاو يرواتي كوسيافي ميما في قمنا دفتا أني خنا أول أبسون دندي وخنا فين قمنا أسديبي بيجيهم بيجيخي يمن خي يسار مجرى ميناهمي بيلاتوسي في أشكار ساتي بيجيخنا قبا خنا فو إساني تو بيجيخنا ديمو قبالا أنا متي دبيدي سيتي مالغونا أما ديماتي إسان مرسا نمتكاف نجين خنينا ورجو هند ديك ساني دنگلاسا عيسان ربي وخاني المربي تخنا ججني خيا يا زيلوتيون تيا يا وريف خنيجرو نجاين خنينا في دفاتي إسان مرسا ديك ساني دنگلاسا يرون سيفي خيسان أسبافت تنخونو أما سيفي بافتنا شريعة موسى تيسا قويا هادي خانت تجيزي أماني ربي تخافونا بطني اللالينا ديماتي إسان مرسا مالي يقول جرتن صوصوها بافدا أبو بافدا أشكري رو ما عندي في دفع بافدا نشوف قيس سنتني فرحان محمد بن سبسكرايب وين أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي عزيز النفس لا أحمي لغير الله
المسلم أنا المسلم